Shaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni bilisiginnaa qonnaan bultoota 3 rasaasaan ajjeesuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Abbaa Shaggar aanaa dugdaa ganda Shubii Gamoo keessatti amajjii 19/2026 halkan toora sa'a 4tti waraanni bilisiginnaa qonnaan bultoota 3 kanneen maqaan isaanii obbo Nagaashuu Awwaas, obbo Badhaasoo Dhaqqaboo fi obbo Uchuuraa Birbirsaa obbo Baa'ilee Fittaalaa dhalataa ganda Baqalee Girrisaa kanneen ta'an sababa oromummaa isaanii qofaan yakkamuun gara jabina amaan ajjeefaman. Waraanni bilisiginnaa kun qonnaan bultoonni kunneen maqaa dharaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhu itti maxxansuun lubbuu dhala namaa bineensaa gadi gochuun ajjeechaa amala isaanii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran baratamaa irratti raawwataniiru. Uummanni Oromoo gidiraan murna bilisiginnaatiin irra ga'aa jiru reebicha, hidhaa, saamicha qabeenyaa hanga ajjeechaa lubbuutti argaa jiru kan mootummoota abbaa irree darban waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu dachee Oromiyaa irratti mirga namoomaa sarbamuun duguggaan sanyii irratti raawwatamaa jiru kan bara bilisiginnaa amaa ta'uu hayyoonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa yeroo garaa garaatti inni ifoomsu. Abiy Ahmed yeroo lubbuun uummata Oromoo gatii dhabdee jirtu keessatti hattoota isaaf looguu danda'u jedhee amanuu walitti qabuun leenjii malaamaltummaa sagalee uummataa akkamitti akka hatuun danda'amu kennuufiin maqaa sabboonummaa gonfachiisee guutuu Oromiyaatti baasaa jira. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa keessatti waraanni faashistii PP loowwan uummataa saamaa jiraachuun himame. Caalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa ganda addunyaa bakka addaa Gaaleessaa jedhamuun waamamtu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP amajjii 2026 qabeenya uummataa saamaa turuu jiraattonni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti waraanni murna bilisiginnaa doorsisaa fi saamichaan erga uummata dararuu eegalanii kan bubbulan ta'us tibbana ammoo bifa addaatiin badii tokko malee loowwan uummataa saamanii deemuu himuun afaan qawweetiin waan fedhan irratti raawwachaa jiru jechuun dubbatu. Maanguddoo nama maqaan isaa Guddinaa Goobanaa jedhamu jalaa sangoota 2 re'ee 2 fi goromsa 1 oofatanii deemuun qalatanii nyaachuu kan himan jiraattonni saamichi qabeenyaa waraana murna bilisiginnaa nurra ga'aa jiru filannoo jireenyaa nu dhabsiisee jira jechuun miira gaddaan guutameen dabaluun eeranii jiru. Waa'een uummata keessaa dhalatanii homaa kan isaanitti hin fakkaanne fakkeessitoonni dantaa dhuunfaa isaaniif jecha muummee qaxxaamuruun sulula laban ergamtoonni murna faashistii PP Oromiyaa mara keessa bobbaafamuun qe'ee saba guddaa iyyartuu hammeenya leenjisaniin barbadeessaa uummata Oromoo irratti addatti xiyyeeffachuun ilmaan isaa qe'ee fi qabeenya isaa mancaasuun dadhabsiisuuf hojjechaa jiraachuun isaanii haqa hin haalamnedha. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti waraanni faashistii PP hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun nama tokko madoo ulfaataaf saaxilan. Caalee Rangameessaa dabalata qabdi. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Buukoo Assaabii keessatti amajjii 21/2026 waraanni bilisiginnaa hawaasa nagaa hojii daldala shonkooraa irratti bobba'uun barii toora sa'a 10 keessa shonkooraa fe'atee gara magaalaa deemaa ture irratti dhukaasa banuun nama tokko madoo ulfaataaf saaxiluu jiraattonni ibsaniiru. Namni dhukaasa baname kanaan miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilame kunis maqaan isaa obbo Waaqennee Fiixee kan jedhamu yoo ta'u abbaa ijoollee 3 akka ta'e jiraattonni himuun hojii kanaan maatii isaa akka jiraachisuu fi guyyaa taateen kun irratti raawwate kana gara magaalaatti fe'uuf osoo deemaa jiru gareen badii kun riphanii eeggachuun dhukaasanii miidhuus dubbatu. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti waraanni bilisiginnaa dhala namaaf naatoo namummaa hin qabne kunneen yeroo hedduu bakka kana riphuun uummata nagaa tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'an irratti gochawwan suukanneessoo raawwachaa turuu itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaleetti walitti bu'iinsi humnoota murna bilisiginnaa gidduutti jabaachuu fi jiraattonni hidhamaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raareen bulchiinsa magaalaa Gooban keessatti humnoonni mootummaa faashistii PP shakkii keessoo walidhuu fi waliin walitti bu'iinsa hamaa keessa jiraachuun isaanii dhaga'ameera. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee gaafa amajjii 19/2026 milishaan maqaan isaa Nugusuu Abarraa jedhamu jiraataa magaalichaa tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun qabee reebicha hamaa irraan ga'uun buufata waraanaa magaalaa Goobanitti jiraachuu
isaan jiraattonni magaalichaa beeksaniiru. Akka jiraattonni ibsanitti namni hidhame kun reebicha hammaataa fi miidhaa qaamaa guddaa irraan ga'uun isaa kan himamu yoo ta'u, gochi kun sodaa fi jeequmsa hawaasa magaalaa Gooban keessatti uumaa jiraachuu himaniiru. Tiraamp dhuma waggaa kanaatti Kuubaa keessatti jijjiirama sirnaa barbaadaa jiru jedha gabaasaan miidiyaalee Ameerikaa. Dabalata isaaf jaalamansiis kaayyoo. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hooggansa Kuubaa kaasuuf kan kaayyeffatan yoo ta'u, namoota mootummaa Haavanaa keessa jiran kanneen sirna kooministii dhiibuuf Waashingtan waliin waliigaltee uumuuf fedhii qaban dammaqinaan barbaada akka jiran gabaasni The Wall Street Journal irratti ba'e. Gaazexeessa Ameerikaa kun qondaaltota Ameerikaa maqaan isaanii hin ibsamne wabeeffachuun roobi darbee akka gabaasetti bulchiinsi Tiraamp Kuubaaf karoora qabatamaa akka hin qabne garuu dhiyeenya kana waraana Ameerikaatiin pireezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro butamuun isaa Kuubaaf karooraa fi akeekkachiisa ta'e akka hafe ibseera. Qondaalli Ameerikaa tokko gaazexeessa kanaaf akka himanitti qondaalli mootummaa Kuubaa keessa jiran kan waliigaltee kutuu barbaadu adda baasuuf jecha baqattoota Kuubaa fi gareewwan lammummaa waliin Maayamii fi Waashingtan DC keessatti walgahiin geggeeffameera. Tiraamp kallattiin Kuubaa doorsisanii jalqaba baatii kana waltajjii isaanii Tiraas Sooshaal irratti akkas jechuun barreessaniiru. Waliigaltee akka godhan cimsee yaadanan dhiyeessa. Yuunivarsiitii Sidnii giddugala qo'annaa Ameerikaa keessatti ogeessi siyaasaa fi imaammata alaa Ameerikaa kan ta'an Deevid Smith Aljazeeraaf akka himanitti White House doorsisni qofti mootummaa Kuubaa kan pireezidaantii Miguel Diaz Canelin hoogganamu kuffisuuf gahaa ta'a jedhee yaaduudhaan garmalee abdii guddaa qabaachuu danda'a jedhan. Hooggansa Kuubaa kuffisuun erga warraaqsa bara 1959 hoogganaa warraaqsa biyyattii beekamaa Fidel Castro aangootti fide asitti namoota siyaasa Ameerikaa hedduuf abjuu waggoota kurnan lamaan darbanii ture. US yeroo weerara Bay of Pigs bara 1962 balaa guddaa geessise hooggansa Kuubaa kuffisuuf yaaltee hin dandeenye. CIA'n bara jireenya isaanii keessatti Castro ajjeesuuf yaaliiwwan hedduu kan godhe yoo ta'u, humnoonni Booliviyaa kan US'n deeggaraman warraaqsa Kuubaa dhalootaan Arjentiinaa ta'e Ernesto Che Guevara bara 1967 ajjeesaniiru. Kuubaan kibba Filooriidaa irraa 150 kiiloomeetira qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u, lammiileen Kuubaa 100,000 lakkaa'aman rakkoo dinagdee fi ukkaamsa siyaasaa dheensuun odola kana gadhiisanii gara US deemanii. Harrii jimaata waaree amajjii 23 2026 akkamtu daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu idilee sa'a kanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin ani Irbuu Dhugaati. Dursaan gafoota oduu. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeelitti ajjechaan waraana faashistii PP'n namoota lama irratti raawwatamuun ibsame. Godina Kibba Lixa Shaggaritti jiraattota Naatolee fi Iluu gidduutti ergaman irratti waraanni bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa dhukaasan. Tiraamp Siiriyaan bara pireezidaantii Alshaaraa guddina guddaa agarsiisaa jirti jedhan. Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaaf kanneen biroo argattu. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeelitti ajjechaan waraana faashistii PP'n namoota lama irratti raawwatamuun ibsame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kamisa kaleessaa amajjii 22 2026 ganama barii godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Ambaalloo Diillaa bakka addaa Fodooddoo jedhamutti gocha ajjechaa rifachiisaa loltoota faashistii PP'n raawwatamuu odeeffannoo argameen ifoomeera. Akka jiraattonni himanitti dargaggoonni lama Dingataa Abdataa fi Yaasin Tamaskeen ganama barii sa'aatii 12 dura mana maatii isaaniitii humna hidhattoota
yookaan murna bilxiginnaan marfamanii erga mana keessaa butamanii booda gola maatii keessatti ajjeefamuun ibsameera. Maatiinii fi jiraattonni naannoo sanatti argaman gochi kun tasgabbiin hawaasaa akka jeeqamee fi sodaan babal'atee jiraachuu ibsaniiru. Sababni ajjeechaa kana waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu kan jedhuun ta'us kan himan jiraattonni naannoo fi maatiin miidhamtootaa dhiibbaa murna faashistii ta'us himatu. Gochi kun hawaasa naannoo Fododdoo keessatti sodaa guddaa uumeera. Dargaggoonni, maatiinii fi jiraattonni idilee tasgabbii isaanii akka dhaban akkasumas amantiin uummataa sirna nageenyaa irratti akka laaffate ibsameera. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti loltoonni bilxiginnaa maqaa gibiraa fi vaatii godhachuun maallaqa humnaa olii daldaltoota gaafachuu fi namoota kaffaluu hin dandeenye irratti manneen daldalaa saamsaa jiraachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Kufaatii diinagdee kallattii maraan empaayera Itoophiyaa mudatee jiru suphuuf jecha maqaa garaa garaa moggaafachuun kaffaltii humnaa olii hawaasa gaafachuun dararaa kan oolan loltootni biltsiginnaa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee bakkeewwan garaa garaa keessatti gibira duraan daldaltootni waggaa tokkotti kaffalan amma ji'a sadiitti deebisuun sanuu kaffaltii humnaa olii gaafachaa waan jiraniif daldaltootni kaffaluu dadhabuun manni daldala isaanii guutumatti saamsamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Loltootni kunniin yeroo qarshii kana guuran nagahee tokko daldaltoota kanaaf kennaa kan hin jirre ta'uu fi maallaqa maqaa gibiraan guuran malees maqaa vaatiikaa jedhuunis qarshii hedduu hawaasa gaafataa jiraachuu jiraattotni dabalataan ibsaniiru. Akka jiraatan magaalicha irraa dubbisne tokko himutti maallaqa isaan amma gaafatan kana daldaltootni kun ofii isaaniitiif iyyuu yeroo meeshaa gurguranii xumuraniin alatti of harkaa kan hin qabne yoo ta'u meeshaa gurgurree kaanee isinii kaffallaanuuf obsaa jennee yoo nuti kadhannes nu dhaga'uu didanii nu irratti saamsanii jiru jedha. Iddoon viidiyoon isaa armaan gaditti mul'atu kun magaalaa Shaashamannee keessatti magaalaa ho'ituu Araadaa jedhamtu yoo taatu bakki mul'atu kun immoo Taayiwaanii jedhamuun kan beekamu haala amma mul'atu kanaan daldaltoota irratti saamsuun hawaasni iddoon kun iddoo isaan deddeebin yeroo hundaa waa irraa bitatan waan ta'eef maaliif iddoon kun nu jalaa bifa kanaan uggurama daldaltoota kana nurraa hiraarsuun maaliif barbaachise jedhanii gungummii kaasuu fi daldaltoonnis abdii kutannaadhaan hojii kanaayyuu ni dhiisna jechaa jiraachuu gabaasni nu qaqqabe ni ifoomsa. Hawaasni akka sanatti itti quufinsa dhabee haa gumgumu iyyuu malee murni kun hawaasa dhaga'aa kan hin jirre ta'uu fi magaalattii keessa bakkeewwan garaa garaa irra imaluun hojii kana jabeessee jiraachuu jiraattonni bal'inaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Kibba Lixa Shaggaritti jiraattota Anaatolee fi Iluu gidduutti ergaman irratti waraanni bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa dhukaasan. Jaaliyaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar Anaatolee fi Iluu gidduutti kan argamu ganda Dohaa Disee fi Basii Abukeekkuu jedhamu keessatti gaafa Majjii 22 2026 waraanni biltsiginnaa meeshaalee gurguddaa akka moorteraa, dishqaa fi kanneen biroo dabalatee gara manneen jireenyaa hawaasaatti naannessuun guyyaa guutuu dhukaasaa akka turan jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Anaatolee fi Iluu ganda Basii Abukeekkuu fi Dohaa Disee jedhamutti meeshaalee gurguddaa waraana maafiyaa biltsiginnaan dhukaafame kanaan uummanni naannoo sanaa hedduu rifachuun qabeenya hundaa harcaasanii gara magaalaa Abeebeetti baqataa jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni gandichaa addeessanitti uummanni naannichaa hundi bifa ibsamuuf hin danda'amneen qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii lubbuu ofii fi maatii isaanii oolfachuuf gara magaalaa Abeebeetti baqataa akka turan dabaluun ifoomsaniiru. Waraanni goolessaan murna biltsiginnaa qaamolee hidhannoo guutuun isaan dura dhaabbatanii lolan dadhabuun uummata meeshaa hin qabneen waan qabatamaa tokko malee deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun keessattuu tibba lolli itti cimee jiru kanatti kufaatii mootummaa abbaa irree isaanii mootii torbaffaa kan ta'e koloneel Abiyyi Ahimad oolchuuf jecha uummata nagaa qe'ee fi qabeenyarraa buqqisaa jiru. Muddamsuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo gara magaalaa Finfinneetti siquun tarkaanfii guggubduu amanuun nama rakkisuu fi ajaa'ibsiisu fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiru kanatti yaaddoo guddaa keessaa bahuun hin danda'amneen waan qabanii gadhiisan wallaalanii raafamaa jiru. Hoogganaan waraana biltsiginnaa Biraanuu Juulaa waraanni lafarraan waboo dadhabuu isaa erga amanee humna qilleensaa diroonii darbachuun qabeenyaa fi lubbuu uummataa balleessuu malee bu'aa barbaadan dhabuun abdii diroonii irraa qabanis yaaddoo ta'ee jiraachuun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raareetti gudeeddaa fi hidhaan waraana faashistii PP'n jabaachuun ifoome.
Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree ganda guddataa Doobbii keessatti gaafa amajjii 19/2026 shamarree barattuu kutaa jaaffaa kan taate maqaan ishee Nadhii Guutaa jedhamtu irratti miidhaan hamaan raawwatamuu isaa jiraattonni aanichaa himaniiru. Akka odeeffannoo jiraatota irraa argameetti shamarree kanaan cinatti jiraataa gandichaa kan ta'e namni maqaan isaa Rattaa jedhamu immoo hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaba jechuun himatamee humnoota nageenyaan qabamee lamaan isaanii iyyuu reebicha hamaan irra ga'uun gara waajjira poolisii aanaa Jimmaa Raareetti geeffamaniiru. Achittis akka jiraattonni himanitti hidhaa fi reebichi ulfaataan irra ga'aa jiraachuus ibsaniiru. Jiraattonni aanichaa humnoonni waraanaa faashistii PP'n bobbaafaman naa'umsa waraanaa fi kabajaa mirga namoomaa kan hin eegne ta'uu ibsanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun namoota nagaa irratti reebicha hidhaa seeraan alaa fi doorsisa hammeessaa jiraachuu hubachiisaniiru. Haalli kunis sodaa fi jeequmsa hawaasa keessa babal'isaa jiraachuu odeeffannoon argame ni mul'isa. Tiraamp Siiriyaan bara pirezidaantii Alshaaraa guddina guddaa agarsiisaa jirti jedhan jaalboree addunyaa waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kamisa kaleessaa hooggansa haaraa Siiriyaa faarsuun pirezidaantii Ahmad Alshaaraa sirna Bashar Asaad aangoorraa kaafamuu hordofee tarkaanfii guddaa fudhachaa jira jedhan. Tiraamp sirna mallatteessuu chaartira boordii nageenyaa waltajjii dinagdee addunyaa Swiizerlaandii Daavos cinatti gaggeeffame irratti karaa biraatiin ani pirezidaanticha waliin dubbadheera inni guddina guddaa agarsiisaa jira jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Waashingitan kanatti baay'ee gammaddeetti jechuun qoqqobbii hunda kaasuun Damaasqoof carraa afur baafachuu fi salphisuu kenneef jedhan. Alshaaraan baay'ee cimee hojjechaa jira kana hunda walitti qabuuf deema jedhan yaada jechuun Tiraamp dabalaniiru. Mootummaan Siiriyaa erga Asaad waggoota 24 aangoorra ture booda muddee 2024 aangoorraa kaafame as tattaaffii nageenyaa cimsee jira. US qoqqobbii biyyattii irratti xiyyeeffate hedduu kaaftee jirti. Kanneen keessaa seera eegumsa siviilii Qeesaar Siiriyaa bara 2019 kan nama damee waraanaa basaasa Iveejiin yookiis annisaa Asaad gargaaruu kamiyyuu irratti daangaa dinagdee fi imala ayyamaa dabalateeti.